kan oggaa nu geeche kan baranaan nu geeche kan bara gareetiin nu ga'ii siin jennafa baga gammaddanii baga itti singee baga jalqabdanii nagaan xumurtanii kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota amantaa musliimaa mara keessaniif baga gammaddanii baga waaqayyo isin gargaaree isin jechuu jaalanna. Akkasuma obboloonni mana maadaamotaa keessatti dadhabaa dafqaa turtan baga gara boqonnaatti baatanis isin jedha. Obboloonni keenya musliimaa soomas hojjechaas kan turtan immoo baga waaqayyo humna isinii ta'e isin jechuu jaalanna. Obboloota keenya waaqayyo isin baga isin gargaare. Egaa kun amma immoo buna danfisee olloota kiyya waamaan jira. Ofii kiyya musliima ta'uu yoo nan baadheyyuu obboloota musliimaa waamitan gammachiisaa baga itti singee baga gargaaramtanii jedhaan jedhee tananii. Egaa kottaa yeroo kanatti buna dhugnaa badhaasni jira chokolaataadha. Namni kan chokolaati jaallatu hadiyaa kan hunda naa kennan amma ani buna kan hunda dhugeen fitaa kophaa kun yaa rabbii osoo ji'aan dhufe hojiin namatti baay'achuu dhiise dhuma isaarratti kennaan inni fidee dhufu mee ilaala mee irraa abbaa keessanii mee ilaala waan naa fidee dhufe immoo namichi tokko kanas naa fidanii dhufanii anaaf fidamu waan baay'een argadhe hojii isaa isa dadhabsiisa kana malee otoo akkanumatti kan nama nyaachisee nama obaasee kennaa nama badhaasa osoo ta'e lakki immiyaa'u akkanumattis immiyaa'u yoo hojjetanii yoo dadhabanii booda isaa wanti baay'een namatti mi'a wayya ijoollee maan inni kaniire yaa caaltu mee dhaqi Kadiraa waami Faaxumaas waami Jamiilas waami eeyyen eenyu maqaan ishee Hayaatis waami ara warra addisii dhufasuun eenyu maqaan isaanii Hammadis waami hunduma isaanii dafa bunni qorreedhi maali kun tol akka jabanaa qabeetan taa'aa oolan sirumaa sun maali isaan. Egaa obboloota koo sinuma bohaarsuufan waan tokko hojjedhe waaqayyo sinaa eebbisu karaa hundumaan nu gargaare ulfinaa fudhatu. Obboloonni mana musliimaa keessa jirtan hojiin isaa baay'ee dadhabsiisaa baay'ee nuffisiisaa ture. Egaa isa immoo baga nagaan xumurattanii jaalala waaqayyoo ta'e warri egeree awyoowwan asirruu itti deebina warri galle immoo keessaa gallaa wal arguun hin hafa jechuudha. Nagaatti jedhaan warri galuudhaaf murteeffattanii fayyaa ta'ii nagaatti waliin arginu jedhaanii gooftaan sinaa eebbisuu karaa hundumaa baga waaqayyo isin gargaare baga gooftaan sin wajjiniin ta'e fayyaa nagaa humna isiniif ta'e waaqayyo gooftaan waan hundumaa akka baannu akka dandeenyu kan nu godhe waaqayyoodha waan ta'eef fayyaa qabaatanii dadhabuun gaariidha. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha obboloota koo. Yuutuubii keenya sabiskiraayib sheer koomentii laayik gochuu hin dagatina. Xiqqaarra kaanii guddaarra ga'u waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa fayyaa ta'a obboloota koo nagaatti.